Kun miidiyaa Itoophiyaa Egereeti. Miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin dhimmoonni hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa fi amantaa biyya keenyaa fi addunyaa ni dhiyaatu. Miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin yaadonni garaagarummaa malee tamsa'u. Madaalliin yaadotaas itti mirkanaa'a. Biyyi abbootii keenyaa kan ijoollee keenyaa akka taatuuf ni hojjanna. Sagantaawwan miidiyaa Itoophiyaa Egeree afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin torbanitti simbira ga'u. Itoophiyaan Egeree biyya nuti itti sooramnu, ijoolleen keenyas soorama nu baasan, akkasumas biyya injifattuu taatee akka itti fuftuuf ni hojjanna. Mul'anni keenya dhaloota darbee fi dhufu gidduutti riqicha ta'uudhaan Itoophiyaa carraaqqii fi yaada ijoollee isheetiin misoomtee hundaaf mijattu uumuu fi dhalootaaf dabarsuu, aadaa wal kabajuu, wal danda'uu, wal qixxummaa, bilisummaa, keessummaa simachuu fi kunuunsuu ijoolleen ishee ittiin beekaman deebi'ee ijaaramee dhaloonni egeree kennaa kanarraa fayyadamaa ta'ee arguudha. Yaadotaa fi ergaawwan miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin darban akka hordoftan namoota biroofis akka qooddan kabajaan isin gaafanna. ይህ የኢትዮጵያ ኤጌሬ ሚዲያ ነው። በኢትዮጵያ ኤጌሬ ሚዲያ የሀገራችን እንዲሁም የዓለማችን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እንዲሁም ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል። በኢትዮጵያ ኤጌሬ ሚዲያ ሐሳቦች ያለ ልዩነት ይንሸራሸሩበታል። የሐሳብ ሚዛናዊነትም ይረጋገጥበታል። የአባቶቻችን ሀገር የልጆቻችንም እንድትሆን እንሰራለን። ሳምንታዊው የኢትዮጵያ ኤጌሬ ሚዲያ መርሃ ግብሮች በቋሚነት በአፋን ኦሮሞና አማርኛ ወደ እናንተ ወደ አድማጮቻችን ይደርሳሉ። የወደፊቷ ኢትዮጵያ ሀገራችን እኛ የምንጦርባት፣ ልጆቻችን እኛን የሚጦሩባት አሸናፊ ሀገር ሆና እንድትቀጥል እንሰራለን። ራዕያችን በቀደመውና በሚመጣው ትውልድ መካከል ድልድይ በመሆን ለሁሉም የተመቸች በራሷ ልጆች ሐሳብና ጥረት የበለጸገች ኢትዮጵያን መፍጠርና ለልጆቻችን ማውረስ፣ ለሁሉም የምትበቃ ሀገር የመሆኗ የመቻቻል፣ የእኩልነት፣ የነጻነት፣ እንግዳ ተቀባይነትና ተንከባካቢነት ጸጋዋ በልጆቿ ሐሳብና ብርቱ ጥረት ተመልሶ እንዲሁም ጸንቶ ትውልድ ሁሉ የዚህ በረከት ተቋዳሽ ሆኖ ማየት ነው። የኢትዮጵያ ኤጌሬ ሚዲያ የሚያስተላልፋቸውን መልእክቶች እንዲከታተሉ ለሌላውም እንዲያጋሩ በአክብሮት እንጠይቃለን።